namni bilbila yeroo isiniif bilbile yookiin ammoo bilbilli yeroo isiniif bilbilame bilbila isiniif bilbilame san eeyyama keessan malee namni biroodhaa bilbila san kaasee nama isiniif bilbile sanitti dubbachuu akka hin dandeenye akkasuma eenyu akka isiniif bilbilaa jiru lakkoofsa abbaa isiniif bilbile sanii akka namni gonkumaayyuu arguu hin dandeenye akkaataa bilbila isiniif bilbilamutti qulfii godhachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattan kiyyawwan kan akka namni baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaatu na hordofaa. Aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuun isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa akka jalarra sanii baasar tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa akka kana tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti fitaa asirratti ekoon sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee la ka raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana deemtaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappichi gad buufachuudhaaf sirra oltaa gad deemtu oltaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jirti daawuloodii kan tuqxaniiti yaappii kana bilbila keessatti kan buufatanii. Hayyee daawwatan kiyya yaappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan isin baramaa asirratti enable lock kan kana haala kanaan oonii gootanii ammallee asirratti password lock kan kana tura tokkoof kilikni gootanii. Achi booda qulfii yookiin koodii isin malee namni biroodhaan biyyannetti guutan jechuudha. Fakkeenyaaf kana 665 ammallee deebi'ee konfirm godhuudhaaf 665 amma haala kanaan qulfii itti goonee jirra yookiin koodii itti goonee jirra jechuudha. Amma booda yeroo namni bilbila isiniif bilbile yookiin ammoo bilbilli yeroo isiniif bilbilamu eeyyama keessan malee namni yoo koodii keessa san hin bi'enne nama isiniif bilbile san jalaa kaasee nama isiniif dubbatuu hin danda'u.